Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجم توتا فجالتم توتا هردف توتا سغنتا راديو داندي حقا كبجني فجال الاسني قبنو كان أنكي نرى أبوكاتي تبيني فلجين كتاموري إدو اسنجرتن بيا كيسف بيا ألتي كسغنتا كين هردفوف غرا كيسن كيستني غما تورا فيسبوك تورا واتساب في تورا ويب سايت تورا بلبلا كين غبان تورا ساتلايتي غبان هردفوف كان قوبوفتني نو ايغا جرتن سلامتان كين كان اونيرا بوقاتي بكم سنجرتن هندت اسن هادا قبو اكم جرتن نگيني كيسن بدادا دادو ببارو نما سئي كيسن نگا دقا قدان كيسن نگا اردان كيسن نگا كأين كيسن نگا اول ما بلتين تيسن نگا يو يا جني هركفوني كن تمساس سغنتارا قدان دياقا كتا إبتوكوف قراني جا نوفمبر شن كما لماف قراني شن انكروليس ديك دميشن كما لماف سديت محرم ديك دميلم كما توقف إبا أفريف صدومي توربا أكلا كوفسا هجرت قويا كميسا اسني تمساتو دا سغنتاوان كينا غياردا قوبي إمال علمي قوبي قلمي سينا كندي فني قبني غم استوديو تسيني جرا نوردفوف نوداغو حمم قوبي جرتن هم تمرا سغنتا كينيت هردوف فين كيسن نفاناتو الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفتايا بوجبيسا إيمان رسيده كيبي رسيتيسا لا إله إلا الله جتو شيطان نسيديسا الدنيا باخرات لتو سمل كيسا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله biyyattii keenya keessatti guyyuu wanta ajaa'ibaa dhagahuun nama dinqaa jira. Yeroo ammaa kanatti hordoftoonni amantaa Pirootestaantii, hordoftoonni amantaa Pheenxee hoggantoota mootummaadhaan deeggaramuudhaan hamma masjiidatti seenanii da'awa gochuuf kajeelaa jiru. Mihiraaba masjiida seenanii maayika fudhatanii yesoon gooftadha jechuu malee wanti isaaniif hafeen jiru. Torbee kana keessatti guyyoota lamaadhaaf masjiida guddaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu masjiida Anwaaritti warroottan barnoota Pirootestaantii yookaan Pheenxee geggeessan masjiida guddicha Anwaar keessa seenanii qabamanii jiran. Warroottan kun kitaaba macaafa qulqulluu baadhatanii da'awa gochuuf masjiida Anwaaritti seenanii yeroo uummanni salaatu mooraa keessa taa'an qabaman. Maal gochuudhaaf seenan? Maal barbaacha seenan? Eyyen isaan mirga masjiida keenya keessattis da'awa gochuu qabu. Garuu nu masjiida keenya keessatti mirga da'awa gochuu hin qabnu. Amantii biraarraa dhufanii amantii isaanii masjiida keenya keessatti babal'isuuf sochii gaggeessaa jiru. Subhaanallah, nuti garuu masjiida keenya keessatti aqiidaa qulqulluu barsiisuu dhorkamaa jirra. Dirreetti baanee da'awa gochuun ajiba dhorkaadhanuuf. isaan immoo dirree keessa ba'anii konkolaataan magaala keessa maraa guyyaa guutuu yoo lallaban yuunivarsiitii dhaabbatanii manneen barumsaa irratti leenjii yoo kennan waggaadhaan digriif diploomadhaan amantii isaanii warra baratuudhaan macaafa qulqulluudhaan ortodoksiin protestaantiin barnoota yoo barsiisan dhorkaa miti.
hawaasni muslimaa kolleejii diinii takkan qabu kolleejii diinii inni qabus irraa cufama kolleejii diinii qabaachuu miti kolleejii hunda caalu masjiidni jira masjiida keenya keessattis barsiisuu dhorkamaa jirra barachuu dhorkamaa jirra isaan garuu kadirree keessatti barsiisan isaan hanqate masjiida keenya keessattis seenanii barsiisu mirga qaamota mootummaa irraa argatan fakkaatu Tehinna kanatti wanni argame wanta ajaa'ibaat yeroo ammaa kanatti jarroonni kun mana hidhaa keessa argamu eenyutu isaan ergamni isaan baadhatanii dhufan maali dhalaata maaltu gara masjiidatti isaan imalchiise imalli isaanii kun maal barbaachadha ardiin rabbii itti dhiphateeti moo masjiida keenya keessa seenanii imaama ahbaashota kana gargaaranii maayika qabatanii waa'ee yasoorraa nu barsiisu kajeelu ahbaashiidhaaf osoo iyyinuu miti Peenxeen masjiida seentee daawanuuf gochuuftees inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jirra laata lubbuudhaan jirra isaanis akka nu hin jirre beekanii nu tuffatanii mataa keenya gubbaa koranii masjiida keenya keessatti da'awa gochuu kajeelan eeyyee nuti hin jirru akka nu hin jirre ilaalanii jiran mootummaan akka barbaadetti ilaalcha barbaade akka nurratti fa'aa jiru argaa jiran ka mootummaan nu tuffate isaan maaf nu tuffanne Tuffii mootummaan nu tuffateef deebii ga'aa nuti eegi deebisuu dadhabne kan isaanis deebisuu hin dandeenyu gaa kana argani osoo gootni jiraatee har'a silaa masjiidni rabbii najiisota kanaadhaan akkasitti hin salphatu ture osoo gootni islaamaa kaleessa jiru sun har'a osoo jiraate koffaartonni masjiida rabbii keessan seenan ture eeyyen kaleessa qaamotni mootummaa masjiida keessa kophee isaaniin seenan arganii jiran deebiin isaaniif kennamen jiru masjiida rabbii kophee isaaniin seenanii foddaa masjiidaa caccabsanii minbara masjiida awliyaa guyyaa itti caccabsanii nama dhiiga dhangalaasan sanitti tarkaanfiin qaamota seeraralaa kanarratti fudhatamen jiru isaanis kan abdatanii nullee irratti tarkaanfiin fudhatamu hin jiru jedhanii dhufan qaamotni kaleessaa masjiida cabsan sun har'a kunoo pheenxee nutti argaa jiran itti gaafatamaan dhimma amantii Dr. Shifarraw Taklamaariyaam namtichi jedhamu namtichi kun aduwwal islaam hordofaa amantii protestant kan ta'e kun kaleessa amantii keenya akkamiidhaan akka gaggeeffannuuf akkamiidhaan akka amannu akkamiidhaan akka salaannu hukumii nuu kennaa ture har'a pheenxee nutti argaa jira kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya dheeranatti oduun gama masjiida Anwaarraa dhagahamaa jiru kun akkaan nama dinqa akkaan nama dhukkuba akkaan nama gaddisiisa Rabbiin kufaati kana jalaa nu habaasu Rabbiin kufaati kana jalaa nu baasee olaantummaa amantii keenyaa nu agarsiisu olaantummaa amantii keenyaa arguudhaaf hundumtuu keenyaa gahee keenya bahuudha qabna diin al-islaam kaleessa ulamaa'onni keenya abbootiin keenya dhiiga isaanii dhangalaasanii asiin nu baasan har'a baay'attoonni tuffachuudhaan diini keenya irratti yeroo baacan teennee ilaaluudhaan qabu wanta nurraa eegamu hunda taasisuudhaan amantii keenya kan eegsisnee dhaloota dhufuuf dabarsuudha qabna kabajamtootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aa qindeessinee qabannee dhiyaannee jirra sagantaawwan guyyaa har'aa keessatti qophii imala ilmii Dr. Abdullah Kadir adeemsa imala ilmii eessa kahanii eessan baasan Dr. Abdullah Kadir eessatti dhalatan eessatti guddatan adeemsa barbaacha imala ilmii kan umrii isaanii ijoollummaa irraa kaasee hamma sadarkaa doktorummaatti akkamiin dhaqqaban Dr. Abdullah Kadir guyyaa har'aa sagantaa keenya keessatti seenaa isaanii nuuf seenessuuf tahu qophii galmee seenaa keessatti ammoo bilaada shaam mataa duree jedhuun ardii rabbiin subhaanahu wa ta'ala eebbisee ardii barakaa waa'ee bilaada shaam waa'ee ardii shaam irraa dubbachuuf deemna hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura kan isaniin jedhu أنا جيساف قبيسة سجنتا كان أبليس كيسن حمزة بورنا في جمع قطع تكنيكاتين أبليس كين أبو الخير نوجين ترى يا ربي خوجبا يا إركو جدبا نقرتاني بيتا سيكوبا نقبا وفنيلا فجيني نوتاي أتوبا وفنيلا فجيني نوتاي أتوبا جرول دنياتون ركنوا ما برا تنقطوش تانو ما هندنو دررا تنيتون مالو ما
قدانتي هندرة ديني في دنيا شروني بودرة ديني في دنيا شروني بودرة والقرة ويان خوني دبرة ننقنو ربي خين يعجرة حي لا يموت بجيسا وامرا حي لا يموت بجيسا وامرا dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa fi imala ilmii keenya guyyaa har'aa keessatti alima keenyaa Dr. Abdallaa Kadir wajjin turtii taasifnee jirra. Dr. Abdallaa Kadir adeemsa bu'aaf ba'ii ilmii isaan keessa darban yeroo ijoollummaa kaasee hamma yuunivarsiitiitti baratanii doktorummaa isaanii fudhatanii adeemsa akkamii keessa dabarsan nuuf seenessuuf ta'u. Dr. Abdallaa Kadir maqaa jedhu kan yeroo booda xaratan maqaan maatiin isaanii isaaniif baase Sharafuddin jedhama. Dr. Abdallaa yookaan Abdallaa Kadir maqaan jedhu kun maqaa yeroon booda obboleessi isaanii yeroo mana barumsaa isaan galmeessu isaaniif moggaasedha. Eeyyen Dr. Abdallaa Kadir bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuran. Dr. Abdallaa Kadir itti gaafatamaa kolleejii awwaliyaati. Itti gaafatamummaa kanaaf akkamiin dhaqqaban akkasumas adeemsi imala ilmii isaanii maal fakkaata? Dr. Abdallaa Kadir wajjin taasifne kutaa tokkoffaa akka armaan gaditti qabannee isiniif dhiyaannaa nu wajjin tura. Muslimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Muslimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Ilmi barbadi Imala ilmi karaa sunnaarratti ilmi barbaadi bakkuma maran qophiin imala ilmi torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. fannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifnaa. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmi barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifna. Ilmi barbadi. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فدغيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندياكا كون سغنتا كينا قوبي املا علمي اتدهسنون سغنتاوان دربان كيستي علماء سبيي كينا هورت اديم سبو ابي علمي اسان كيس دربان جلقبا رحمد مال فكات ايغي sadarka marhala ilmi barbaachisaadha qabaniin booda hawaasa keenyaaf tajaajilli isaan kennan maal fakkaata seenaa isaanii irraa maal baranna ulamaa'onni kennammoo dhaloota kanaadhaaf ergaan isaan dabarsan maalidha waan jedhu irratti xiyyeeffannoo goone ulamoota keenya hedduu gama keessanitti dhiyeessaa turre sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti aalima tokko qabannee dhiyaannee jirra aalimni keenya kun eenyudha kan jedhu immoo deebii sagantaa keenya guyyaa har'aa argattu turtiin keessan hamma dhumatti nu faana haa ta'u gurra keessan qalbii keessan hojiidhaan nuuf kennitanii akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafanna turtiin keessan nu faana haa ta'u. برسيسو توحيدا فكيدا ولما كقهري مفتام فكيهن يقودا kabajamtoota hordoftoota dhageeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra aalimni keenya yeroo ammaa qilleensa gubbaa jiru mee jalqaba isaan simanna ustaaz assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum umri dheeradha akkam nagaa fayyaa jirtanii أجاجرتو أنا كي أجاجرتو الحمد لله أستاذ نجاة نو هيمتني سكنتا راديو داندها كارت قبي إملا علمي ما تدرج لون قبا وكان رات نوف دياتشوف هيما كيسا نرجعشوف إن فدو إسنجلاتهم فن جزاكم الله خيرا مي أستاذ جلك أبا مي لقي فتوتا كينا غرساني قلبي وجين كيساني نهر دفاجرانيف
maqaan keessan guutuu eenyudha eessa dhalattanii wanta jedhu irraati baratti dhalattanillee nu ibsitanii gama sagantaa imala ilmi keenyatti inshallah fulleeffannee itti seena jalqabame maqaa keessaniidhaaf iddoo dhaloota fi bara dhaloota keenya osoo dhageeffattoota keenyaaf nu ibsitanii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالتوما أبوكين ماتي راديو دامدي حتى أقوم جرتني ردا سنة جالتو أدين سيسني علماء في علمي والبرسيس والأمة والبرسيس والأنبوت ردا سنة جالتو دقمت أكملت أن كيف زمان أسانو كان علماء أدى أسدمتا كان رئيستني أن تعالى كأفي دبتور أدمس علمي في علماء كهيوتك أنك علمي قرقودان ودرتوران تبستري تقاو أن سيدة تجر قدانا أن المرو أنك ماتت سلسل علماء تفلتا والرفقو وان جروف لكن قلبي تلتعي إسان الرانا وبرسطو جينو صفي ساني ويتن رب سن الرجالة تنجرا رب المقويات يعمل علماء الدين رب نمت رب النهاغو رجل جزاكم الله خير أنك أبانك أما عبد الله خضر أحمد جرامة أبانك يكدائم ما تفت أما تكتو أدانجر دائم ما يأخذ القضي شرف الدين بكما شرف الدين كن مقام بانكي نوباس بانكي نعجلين تولين جسو جرامو لأنه البسو يقامو أفي بايا أما أفي بطلمة تنقودن فت أفي بايا كيسات نانو أسأل أبي البسو جرامو كيسات دلقه بانكي عجلين تولين جسو يقامو حاج أحمد لين جسو جرامو نما علمي في قرة علماء أما تسنتنا أول خدميها كمال لمن أما اللي قرتني عمر إنساني قرامة إبناسي أقوجة إماجها ودما علمي خدمان أغر تسمت جراني أبا علمي جارتني في جولي وفي أنا الراجل قطاني أنا شرف الدين جراني تنساني طالب الدين جراني تنساني صاحب الدين جراني تنساني حافظ الدين جراني تنساني سيف الدين جراني أنا مكان ثاني وذاك نباسون علمي وانجالتني وجولي ثاني كل العلماء عطاتوا يا بنيت فنمت الروب أصلا دائما ما كناني لكن قالوا سبحان الله ربنا تبارك إسقودا كراكرا نبني تسيس أنا مدفل مكان كي يشرف الدين دائما ما يوزي كمو نانو نترغى كل نانو أسلا كيلومتري تقدر دي سن كان فقاتو نانو البسو كيسة دكتورتي وقت أرتست جولي أسنيتو ساتين دي كم تسان الرا كيلومتري ستمو وقتنا فقاتا أشمت من بلده دلون نكيس كان زمنا بينو على كل حال أدين سكيسة تدوفنا تولي أستاذ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مكان كيسن أبان كيسن يسنيف موغازي في مكان ممو اتي وما جرتن كان مو بودرت إن شاء الله نوفي في ستن جناب دي كمنا برد ألوتا تلال التيادة تلاتا زمن سا أنا أما دائما ما كيام بك أكمله كافة كرتني تراتي جلقبه قرآن فيه علمي جلقبه دكان شرسو قرآن فيكو كيام بك وكفر بقاف لسني أتشبودا نعمل عادات لكينا دكان شرسو دان بك فتكنت على أكتشف تناتي رمالي زمانا أما ترى دكتا جها هذا كانوا فتكة يدوي نكى عمرين كيامة تكون سادته جمال عبد الناصر تدوي أما مفتين يدوي كمان مفتي كبير برسنتي أما تكون مفتي بسجل استرباطني تقول كيسان آخر من barasan kami agreement dia sudah sedih. Atas mampu kan kalau begitu, akhirnya berharwan deles, ini dalam dia sih berarti hadis di nahwi tijal tadi waktu kanawan teh, waktu kanawan teh saya anu membeli ini
buluugni amata kudha afurii kudha shan ka ta'e biyya Hararitti nuuf beeke jechuudha. Akkana fakkaata daa'imummaan kiyya. Tole barakallahu fiikum umrii keessan kana nummoo akkaataa isan nu ibsitan kanaadhaan inshallah itti dhaqqabna jennee dhageeffattoonni kennallee itti banii jazakumullahu khairan. Mee Sharafuddin haala akkamiidhaan gara ilma Islam imalli ilmi akkuma beekamu jalqaba quraana irraa jalqabama akkamitti quraanatti jalqabbiin quraana keessan maal fakkaata abbaan keessan akkuma san nu himtaniif kan jaalala diinii qabanidha maqaan obboleewwan keessanii hedduun isaanii diin jechuudhaan rarraa maasha Allah akkamatti mee adeemsi ilmi keessan jalqabarraa eessarraa kaheeti waan jedhutti mee haaseennu. Ana kuma ofbeekeni من القرآن أتيت أرجع شيء نكيا شيء عبد الله حسين جلاني أبان كن جالنا تيني الرابي كن نكون تايش نانو جدو أجر تجلا أجر تجلا لو كن علماء العلم اللي أنت كاتب بيدا تسمعني تراني أبان كيا ترى شيء سمودة تماني أكثر جارتين كهيون نقولنا ما حجاجتين بيجينا شتوتين كذا ترى شيء كان دائما كتاب الله أكيد بدني شتى أكيد فتأريد فن يكيد أنا مبالغ تو كهذا عبد الله حسين كجنا أنا بيكينا دالشاني أبان كي يبودا مو إذا نبغى جل كيبودا أقبلتي يكين نفي نم نكون هذا عبد الله كوني يقدرني صدق كيناس كياني أنا إنسان دورة القرآن جل كبير جيسه معنا لو كنا لنا مدينة فتاة كذاري القرآن جل كراسو كيسات وقت دايم ما سأني تكون نم نشيكال لنا نبودا اسمه ترى أجمع تنترى أكيد القرآن جسران غير علمي بيا بورو جرامة بيا بورو جتون بيا أصلا غير سفونا هداما كان أصلا لو كان مقالة إثايا دي أنت دينه سأحمد نونو درجة سأحمد ليه سأحمد مسران جه كذا كمان علماء الصديق حقيقة علماء أرسي كيساو كمو صديق وقت دائما ما كيجاني كان الركعة تو كوش أحمد بدوي جدا رحمة الله عليه مختصر إفهم ذكره بيا مش أحمد مسران جه إنسان الذي موفى تصمم مختصرة سفينة النجاة سفينة الصلاة الفتاة أفضل أن كوجل كجن إتيان سيعمل نونو كما توحيدا بك ما نسان بركتي دربي حق توحيد الجسدة بأفضل في الشجاع إنسان بركتي كده أكثر أبطان يا عالم قد تقوغل كان كبي حراري بفه لما إيرا بيكينا تحديث كراهيسون كده كم شيء كثير هذا موجود الآن إنسان برات علماء طلاب براتون بيجوانا بسنة تبال استدار راتب الغير إيلان تيجي تيجي دمتي برات ورمكين برات كده إنسان برات أما كتاب فقهي جلقة تاسع كه أمدا كه تناول الحديث جلقة 40 الرافي ديريا جلو هذا مختصر مسلمي بقول كل مسلم أما مختصر بجامعة كبخاري في إنسان برات ترى تكونا مصطلح حديث مع حديثني أكجاري مصطلح مع جل مسلمين جل كبدايو سنونا ودون كرهنا جاني أنا كبتاو درسان إنساني والمكاتب بيداوي في كاتب سابتي أنتر أنس أيام مكي أنا تانتي درسان سابتي أجران جلا كرتة مالك شيء كلها تاني جاني فتنجا تارجانو درسان بيداوي تنتيان أشياء بانك يهوداني بقتسان دمسنا بقتساني هي مفتي أمان شيء تفيشه فحالمو تبي سامبات كانسي كانت أتنافسني وفي الجالو تاني جاتو أتتاني على كنا جاتني جالنا على كتي الميدل تبي أتمرتي وفي اللي بيكه أكيد هذا كان نفوته كهار المدين كنا فكر تلمي ما شاء الله أديمسي بوابي علمي كون برباش علمي كنا كيسة عمري جولما كيسري دنيدا كنجل كبدني مي أسو غر حرارتي سين انتركافتين يندور غر كميسي كانت غر نانو دوين كون أمني نانو سنيلي أمت نانو علم الإسلام كغاري جرودا أكسمس أمني نانو سنيلي دراسوتا جيرو سن نانو سن علم الإسلام بربادو فدوفن
خدمة غاريا كقولانو في داخل دقينة مي عديم سبوا عباي علمي برباش كنا كيستي وني هندو ماتي الرافقاتني في داخل تهو مي أكم ترجرين نمال فكاتا بيلا الإبو دندي سني كتابة كراونسون وصغر حرارتين ديمين درامي واي بو عباي كيسان كنا كيستي مودنو هدو تجرا وني شوفينو سري أكس نمات طلومتي وانت سنراتي دميدكو وني سيادة تنينو إبسيتا وجراتي لما تدبين كوني غريو حالة درجته في برسيسو علمي دين الإسلام كبيرة كنا حتى قلت أنا لكم سيسو أنا يدكيزا على كل حال أمة يتوجينو وان زمان جوابا أنا ربك يدرك هايت من كرع سمالي سوتي مكانا كيسة توف بيزي قرآن هاتيلي أثار لما كأجايبات أما اللي جسمي كير رجرا نقوم يعني قرآن سوري بيبا قرآن تيو دي مسارين نتنينتي أما اللي أدانيسنا رجو أما سيدي يمو كاكارات بدودي وجولين إسيراتي واللي متاكي نقول سنسترا وان قرأت كذي قرآن يادت كيسة سنة أكتبوا دا وقو علمي أفتهم يا أخي bakti de mangkum bakti bulangkum bakti jiratan tun amri ajaibati garu mi anti na islam kana hunta na madagati samale ani hala sanksati ani subhanallah batiya hori kesafa bulu holati kesafa bulu achi wuttu na manajiso etiningana ochu mecha chuskaru ezi mo koitagari subhanallah hada ma kan taganne halkan toko kadade ganda toko bule ganda sanit ertani sejatat kiwai awa isi asatun hanjirani yo bulu haga salam ni subi Allahu akbar jaduti taisin herba orgita kasat kabul haga maya data halak kana tujira gertani achibo dasga biya dawle demnan اللي يدوي فنيدي كأنه وارث والأبون قبا يدوي جتون يكأنه من علمي تبقى تبقى كما قدرسان بمكاتب شيخ الجادين تسان بيكاري ديمان جرام بيكاري جتون بيسدي كبير كمي الربوتان حراري في ولو كم اللي ديمان ولما نكأنه كأرسي هدون إساني أمة جمة ديمة جمة تباسي كسي تا غرتني أول محاسني في هذه موسى كنت سودتي شيء أمام منقولي حتى شيء بالي ده كمان شيء جريد البلاتي ده بأشياء القادر حتى كل ما تساني تنبا جمة تباسني قلني تيجينا بدينا فتاسو كوني درتو أنا بودا إن شاء الله قاف كتابك يرد دكتو كتابك يرد وانتهيتني كإستيتو زرا حال دينا لتفتح سرّا وللرقالة سرّا فقط بركان سيسكجدو وان كتابك يرجع هدوبكم بودها سيا على كل حال دي كاريس دي تجرا دي كتير أنكون حراري في كون زوجة كون مو جيم ولو ما قالت تدوي بفتوي كلا لبا لكن دي ولو كأجا نكون أفان معرفات الرجوبة وان كنا يسوسون أفانو كنا أرو زمان تقول الله أفان روبوتوس زمان أسانو كان أفان أمارا هتوان بيس زمان برتة أتى من اللي كي أسكنا أفان أيد الله كان أفان أمارا كن برسيسون وان فجأة وان كمبلتر أسديه كمسة أستري أفان أوروبا وان تيه كأجا نسان غرا جها غرتة كالو تيفي تيجا غرا يجوسان تيماني كراون يكنا تنبيكم مالي في أفان كراسانيت تهدو أمارفوان تيه رغودا يدوي بي علماء بحر علمي أنا كيادة تقافة تدي شيطاها جرات قرتي إرادة رجال قبنساني كان أبريوي تجرى أبريس ما جلاني حافظ القرآن لم أفتما تجرى جهن قفي كان كيس إذا سنتيجي حافظني قرتي أبحفظ القرآن أما فتعيما لدرينشيرو إذا سنكيسة بي يدوي فأكنا تبيك ما جيشو علمي كانا نمو بنتي هون قرتي قبتون قار مرتي يعني علماء علماء ويتساني الطلمان بربوطان قاف خنجرا مفتاماني مفتي داود يفيسي مفتي داود سلا ترى دوراني كان تبدو كمفتي داود كان عاجي كبير اللي ندورة باقي لما تنقضواني عاجي بودا علماء داود يقوى كل اللي تيسا كهرتم ما جرتمو
naannoo kiyya san daa'imummaa kiyya wajjin kan yaadadhu Sheekh Ibrahim Baqqaluu, Sheekh Ibrahim Ataayiitii fi deebi'aa immoo Muftii Amaan Jiilleeti, kun Sheekh Alii Dullati. Kunneen hundi isaaniitu naannoo keenya turanii akkaataan uummanni yaani ilmi itti haddamu. Laafni gartanii biyya fedhee dhufu ganda tokko qubatee achumatti gartanii gandi sun muloo nama masiida san zaawiyaa san ganda tokko jiru gandi kulli hirmaatee itti qallabu ture. على كل حال نمني كنا متعلمة تأكدوا تطوري ودو قاعدين في الروفي ودو بيل في الروفي وتوليه في الدرة طلابة كان خدموا تاتي برتي سايا ديان كايادة طرة جنة تقو بيدوه سنة جنة تقو ديل أكتمالي بيه من انتف درو ودو يجولين هوريكي سائنيتو أنا يا ماني قال شكوت كرسي فوق جنة تلا لما أكذا يعرف كرسي فوق كذا حالة كانت تجاه برتني أضحياء جائزة أفوريج وجائزة تجرا بيمو بيجا علماء علمي رامتي كموتوري هاتو مالي فني ماشي جرا توك كيسه وليدا كاتي أفر نمشي أقول توك كمالي أقوله سوا سري بيدا وكيسه ونما حرام دينه في اللساني قبل يكون مو أمة قرتي ماشي كجماعة كم إيه تما منظومة في كان جت جودان وليدا دين ولا نمشي أقول جرا جاء رجال أول رجال ثاني جماعة أول جماعة ثاني كم مرت ساعة تجرون أنا كنا وصل nama teraulih berarti tidak boleh. Karena aku sahabat sanif ini berada mana. Ala kulli hal dawam bi ulama fi ilmi ti kana wajino zaman terkait jurusan berbeda harap kesalahan secara walau mangkertini ajlis ini dawam isna di lesane kerahak ada barakallahu fikum. MashaAllah. Me Dokter garam adeemsa gara Harari kanatti yoo tarkaanfanne Harari eessatti qaraatanii Harar naannoo kam turtanii imalli gara Harari kun maal fakkaata yeroo meeqaf turtanii waan jedhurraa mee adeemsa taa'an sinugaa amma deemsuma gubbaa jirragaa. Ala kulli haal yani waan ijoollummaa na jirtuuf yani fasannaan deema. Namni tokko nama beekamaa gartee nama biyya keenyaa kan namni hundi isa beeku Sheekh Ahmad Kuweetii jedhanii nama gartee zuhudiidhaa fi gartee tawaadua isaatiin beekamu Riyaadillee ture biyya Kuweetillee ture biyya Sumaalillee ture nama namni marti gartee isa beeku tokko amma dadhabee akhira gartee kursiidhaan cuwechaadhaan gara biyya sallaatti galchanii namni kun gaafsan raatiin isa hidheedii firoomallee qabna. أني دبّاتي كراتي تسرّت كراسي سوق أبا حتى أدخل اللي في كيف كراسي كده علمي كافتنا من عندهم كان يوم الجزائر ساعة كفروا إذن عندهم أفريقاني كرتني كافأني دور رجال ساماتي وجاب وتكسي مكونين نجاز جرام كوا يا دكورة ككراسنتي وقت تساته كافأ بانكي ينافذ كسان الباقي هلا كفاجائي ذاتي الباقي ارتدى دراسات أبنان الشيكاني أنا دراسات أصلت أرجاني إس الجنان تداول دينا جنان الشيكاني أنا هذا تيجي زيارة كاف كتير نان نزواي كنا جرا هلكن ديما بولا إسا سديت تيجلا لذلك كفاني هلكن مكان بقوله كرتني توما جراني kalau betul-betul burre, mana? Singki godane asal yo keno loega jadane berjalan teman terasan jalan sarka. Sinta kamu kalau jadane kan zau menaskot terasan itu sakal godartewan lole kina godane kane tingin. Ini ada salah genulle sebenarnya lesan kane jalan tarani. Atas itu tangki gafatani urun agarti sidalan warkanara. Atas dengan kaharen munde mani. Wan disang kizem aduk petanir ragaf sani. Tema oleh gasa makina sago na mate chafra to pasate ya sabate gautti sabate no ke nugar Afrika gababa kanatti mana shai sene ada chi hone chile fi eno chile fi afar yo sawal wal warati ne dede marawal ati nama orma kana himbe kan tigaisa nama orma tiga kana digatani nama salalle ramuratani Namun itu kalau masyarakat agar-agar dampalnya nisa hagawi kau, dampalnya nisa hagawi kau artinya, namun cuma nasyai ijazah arge, abdakian, dah arti gad am, saya amucakan antara,
نجوا كمال إسلا لا جدي يوجد قانين بيك تانكي يفوران أداري هذا أماني دوباره يرتي قال سنوتي روحين تنكبات ربي نباسي جناني أكاسي دوباتو تورا حال لقرتي دون سكنا دون سجايباتي قافة دينو أوتوتيسين قرتي قافة دينولي أكتساته قافة شيك أحمد كونفوري هرر ناندي وفتيمو كانوا مقاف سنتاك يوجد نفيدة نكون نبي لولي نرافودا نبيخاني بلا شك أكسسين نفيدن جيتو أجر كاني دامر يبني غورو الآن توني جيتوني حران بيا كنا كمان حكينا الليلة حران بيا الراحة نونجراني دامر يبني دريرات اللي مالين بونا نونجران كست دامر يبني ترتوات تبوني ترتوار أرمايا أكينا غنما كاني بينه يو أجي يعني ميلان كاني تنكما نوهي مني مشايخنا لو سني مكانو دياني نحو الأم بربانو شيخ إبراهيم شيخا جناني جد تمام نوي نما شيخ إبراهيم ملاتا كجان أبليس ساج شيخ إبراهيم ملاتا كنمو الميزاني تبيه دو في تريك ساتو غرتي كان هم دا غرتي ما مكانو كنه أبليس ميزا إبراهيم ملاتا كنمو غرتي إبني شعبي كان عندي كماني يعني كوريتو مكا كان نوابي كان بيهرب كيساتي الميزاني تدوي تري الميزاني كانت أجت بليس كي كان بجرا أجت سويرا كا إسماعيل أنا لو سمع العلم أكبارك في أرجع المجال على كل حال في مسيرة رحمة الإلمان بيننا شيخهم وحنا في قبلنا شيخهم شيخ هذه تنام علماء حركيسا نام عمر النساء إرادة كامل لي جريج نام قرتش حتى شيخ آدم تو عند إدمان ساتورات يعني والرجيل درات يعني وقتا سنتورا ارتقاف ماجستيرا فيلولوجي في فن الرد والجد أحسي سان الرحمن كتجس سان زيارة أما اللي قسمت ما شاء الله إتوين ثانية ما تإنتاج قراني قل تو وجين وأي نساني تسبر في حركان سان الله كتب سان تدرسات ورنجرمالي ما شاء الله إسان ترى ترى لا كل حال حرق يقبلون لأنه سن أقدر أقرأ دوي سان علماء وامتراتي نانو حرسان كيسات علماء أن يوسف برتة نانو يجري سان كيسا شيء مساعد اللي تشي أحمد بصيراتي شيء عبد الله عرجيتو شيء عبد طولاتي شيء أبو بكر سبلوتي شيء حسين فتيسي شيء أحمد وتري شيء عثمان لكن وفيساتي شيء علي برانيتي شيء علي أو مراتي أمرت نانو كينتو أنا علماء تقرتني نانو قرتني نولئتي في دار مقاطع كنا إذا نظرت إلى نحوي بيدوي تجد التحرية شورا الجرة عندما يعني كسمت كتابة أكيد كسمة كترو أفان أورمو تجد أمسكتني كترو تني شرحي أجرومية أفان أورمو آت شيء عثمان بوسيسانا مجدا كذا تجد إلى سلاسة اتقية ستني بيابياني كان جريوسا كتابه يألفت كتاب نكونس شرحي أجروميات أفان أورمو تجد أفان أورمو تجد كذا كان نبل حفظ جرتني نعم تمام فريدو شيء كان عندي كان شيء الله شيء إبراهيم شيخا هذا الكتاب ne أفان أربعة اللي نكتب سنة موسى مساعد اللي تبراس هذا موسى إبراهيم تكاتم تفان روبوت يصير أحسن نقرته أما لما كيسة تسنة الفياد ومالك واحد يصير تنجتون إذا أمرنا لم يترفع لله الفريل اللي أبطال اللي كره تمامات الروميات في كواكب الريال اللي كان هم ده إذا نظرت كره لكن في هذا الوقت وقت ما كان كيسة رسائل إذا قريات رسائل شيء أي قرآن كذا سبعة كنيسة أما اللي شيء عبد الرحمن داموتا كحديث عنده كمان أكثر كقال لك مقابلات كتاب حديثة رسائل عبد الرحمن متوترة راو سبا كسبتم كرا أول شيء سنة كغارب كراه الله كيام رب الفتح قولوا في مدارة درب يونيفرسيتي هرمايا مسجد شريف قيمة وتوه شيء ذكري محمود جرانين إسحاني وجد الله يمكن أفضل كيسان توه إسحاني وجد كيسني قرتني إسحاني وجد قراءة السبعة كان كيسا كسبتوا قالوني في ورشين كغارب كراه دراسة شيء قراني إرّا وقت كانت في جماعة دراسة ولد تقول حتى رسالة أبو بكر سبله
أفان وربو حرفي وبعض صن حرفي سريع اللي كده درسوا في الدراسات الثانية والأطفال اللي قرتني جولين قبل الدراسات والتجن بكسي إبراهيم كذا أبغى كنا برباد ولا مدرسة رفا لكن الدراسات قرتني اللي أنا كذا في الدراسات تقول أرفضه بكسي ثاني وجين قرتني والكتابة أبدا والديمقراطية بريجته هرأيت وقع قرأ سديدتي كذا سجل تربطني لمرة هذا تربطني أفوريتي أتبريجته almost تربطني أكفران جيت تربطني لا ولا كايسات كذا تربطني أفوريتي أتبريجته من يجي تبي أهل الله سنكفوكن هني لو ندمس أنا بكنا نجده كم برباد دينا أصلا تبليس كنا كده هاي سكول نسيت سيد سينما هذا كان تعتقد والله ستنا ترى دكتور مي أشرا كاسي أمال سلافتو أديم سي ملا علمي يكون إندابني أي سكولي برنوتا أي ست إيجلتن يروسن الراكاستني أجائبا هذا كيسينا ثاني علماء خبج ربي ورهنا كان سجاتني علماء هذا بيختوان دينه عبد أوتارا سيختواني كبجان توتا فور دكتور تكين دكتور عبد الله كدر وقوتن إيرا كناف بوابي هدو كيس سكت آمران عمري إساني إجولم مادن راسا كيس سكت آمراني maatii isaaniin adda bahanii ilma islaam barachuudhaaf gad fiigaa turan barnoota akademii isaanis hamma yuunivarsiitiitti dhaqqabsan sadiin booda gara biyya Saawud Arabiyaatti imaluudhaan waggoottan 15 mana barnoota keessa turanii hamma sadarkaa doktorummaatti baratan sadarkaa kana hunda dhaqqabuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuran Dr. Abdallah Kadir bu'aa bayii biyya Saawud Arabiyaa kana keessatti argan akkamiin nuuf ibsu rakkinni isaan keessa darban maal fakkaata eegi sadarkaa barnootaa hamma naga'uun dhaqqabaniin booda hawaasa isaaniidhaaf maal tajaajilan gara Finfinneetti deebi'anii itti gaafatamaa kolleejii awwaliyaa akkamiin ta'uu danda'an inshallah qophii keenyaa kutaa lammaffaa torbee dhufu qabannee isiniif dhiyaannaa rabbiin ulamoota keenya bakka isaan jiranitti nuuf haa tiksu umrii isaanii nuuf haa dheeressu warra isaanirraa fayyadamurraa rabbi nu haa taasisu rabbiin ba'anii diin rabbii baruu rabbi tokkannee biyya ofirraa fagaatee dhaqee biyya namni san beeyne arakatu nyaatee yoo dhabis gara hafee hudhambatee meeqa kan daara qaamni isaa jitaa yadiin barate wajjiruu musaafirummaa dursa yaadannaan واهدو دغين غران واتنه درا دبدي خيسانا لبنان من دمه سلانك كنان ومه كتاب أسقه ولما أنكليسا ومه كوبسا كنو الرهيه إسلاما تائه أمة برسيسا halka dingadda habe badiya magala tauhid dirisi walgeese baka hundalala ya ulama hindu musena ke sambarai dubbat ma dalot mihkaran gae dimbartani barsisu ansi nuftatani جزاء خلسها ربكم تهديه بجنتاني أكو مسين إفاجني ولا لما أران بافتني بوان خلسها ملتي خنور الألوتاني مرقي در آريا هم خلسها كل وان خليس فشافتني يا رحماني يا النودي صدرك ساني خندو جهلا فيكم ساهني ورهن جراح يا ربي عمري نوف ديريسي خني جري جنة خير نوف كوبتشيسي ربي خياتي نوف تيسي علماء خينيا بكهم تتي كهباك بابا هاديها ولا ليها أبد فيه انتهوا
godhee gadaa ulamaa hayyoo wallaalee haa baduunu fiinta nuuf godhee gadaa ulamaa hayyoo. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanatti taasisuudhaan qophiin keenyaa qophii galmee seenaati. Qophii galmee seenaa keenya guyyaa irratti obboleessi keenyaa Ibn Mas'ud waa'ee Bilaad Shaam irraa barreesse. Mee waa'ee Bilaad Shaam akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Bilaad Shaam turtiin keessan nu faana ta'u. نحن أحرار الشام نحن أحرار الشام فاشعلي ليل الظلام وارفعي كل حسام ولتخط بالدماء فكر خلد للأنام تدريهم أسرعيهم من لظاك الفجام وتباهي في الورى بالبطولات العظام يا منارا للجهاد بلاد الشام. الله أكبر ما ترنم حادي أو ما روى صيد الغمام الصالي الله أكبر جلجلت في شامنا تلي لواها ثمرة الآتاج إرجما الرحمة صلى الله عليه وسلم يرو هدو وإبيتنا هاسياني جرو برئيسا لبون جران اتدتشينتون harka warra muslimaa keessa seenu baattus toltu isii dubbatu irraa of duuba hin jenne dacheen tun islaamaaf tola hedduu akka ooltuu ni beeku ture mallattoon qiyaamaa gurguddaan dachi tana irratti akka jalqabus hadiisa itiin nuuf addeessanii jiru katmiin muslimootatis dacheedhuma kana irratti tahaa biyya tana akkaan jaalatu ummata isiitifis jaalala guddaa qabu. Nabiin biyya ofii Makkaa akka malee jaalatu biyya isaanii tanatti aansee yeroo hunda waa'ee biyya tanaa dubbachuu heddummeessu. Dachiin tun Shaam jedhamuun beekamti. Dachiin Shaam jedhamtu tun biyyoota ammaan tana Suuriyaa, Urduun, Lubnaanii fi Falisxiin walitti qabata. Naannoon Masjida Al-Aqsaa naannoo barakaan badhaafame akka ta'e Quraanarraa beekuu ni dandeenya. Masjidni Al-Aqsaa ammoo dachii Shaam kan Falisxiin jedhamtu keessatti argama. Kanaaf jecha nabiin rahmataa hadiisa tokko keessatti yaa Rabbi Madiinaa teennan barakaa nuuf godhi akkasumas Shaamti barakaa nuuf godhi jedhaa du'aa'ii akka godhan Bukaariin gabaasaniiru. Yeroo du'aa'ii kana godhanitti biyyi Shaam harka muslimaa keessa hin turre. Yeroo kanatti kiristaanota Awurooppaa irraa dhufanittu dhuunfate. Shaam wiirtuu Biizantaayinootati. Warri Roomaa warqii fi sinqii dachii Rabbii barakaan badhaase tanarraa guuratu ture. Kanas ta'u nabiin rahmataa maqaa biyya tanaa dhahanii du'aa'ii gochuu irraa of duuba hin jenne. Namni biyya biraarraa dhufe tokko du'aa'ii tana dhageennan gara nabii siiqee maqaa biyya tiyyaatinis du'aa'ii naaf godhaa jedhee gaafate. Isaan garuu Shaam teennan barakaa nuuf godhi jedhanii deebisaniif. Yeroo sadii gaafatamanii yeroo sadaanuu akkasuma jedhanii deebisaniif. Dachiin tun seena fi sadarkaa ajaa'ibaa qabdi. Waa'ee dachii tanaa beekuun ammoo nama cufaa irratti dirqama. Hadiisa biraatiin waa'ee mallattoolee qiyaamaa yeroo dubbatan Shaamillee biraa hin dhiifne. Mallattoolee qiyaamaa keessaa inni duraa du'a isaaniiti. Kan itti aanu ammoo Beeytal Maqdas musliimoota harka seenuu isii akka ta'e akeekan. Haaluma kanaan Beeytal Maqdasiif dachiin Shaam cufti harka musliimoota akka seenan himan. Inni kun ammoo mallattoo qiyaamaa keessaa tokko ta'uu isaa nu barsiisan. Nabi Iisaan alayhi salaam gara dachii kana kan bu'an dachimaa Shaam kanarratti akka hadiisaa Nabi Iisaa ilma Maryam magaalaa Dimashq gara bahaatti kan argamu masjida minaaraa adii qabu biratti bu'u. Masjiduma kana keessatti imaama Mahadii waliin ergaa salaata fajrii salaataniin booda ummata muslimaa waliin ta'uudhaan jallataa fitna dachii tanarratti babal'isee dajjaaliin ajjeesuuf ka'an. Shaam fitnaawwan hedduun marfamtus yeroo hunda nasrii rabbiirraa ni argatti. Yeroo amma tana fitnaa fi rakkoon dachii Shaam irratti mudataa jiru jechootan ibsuun hedduu nama dhibaa. Fitnaan dachii tanarratti gahaa jiru isa bakka biraa jiru waliin wal hin simu. Dachiin guyyuu boombii dhagahaa ooltu Shaam qofa jechuun ni danda'ama. Dhiigni ilma namaa bakki itti salphate yoo jiraate Shaam qofa. Maatiin nagahaan ciisee achumatti boombiin awwaalamaa. Biyya Falisxiinii fi Suuriyaatti rakkoo gahaa jiru hundi isaatu nama rifachiisa.
kanas ta'uu xumuraa irratti nasriin kan ummata Falisxiinii fi Suuriyaa ta'uusaa ni amanna. Hadiisa isaanii tokkoon haala yeroo ammaatiin wal fakkaatu nuuf himanii jiran. Isiniif ummata Rooma jidduu waliigalteen tokko ni mallatteeffama. Waliinis taatanii adawwii keessan irratti duultan. Erga adawwii kana mo'attaniin booda garuu ummanni Room isinumatti garagalanii waana isinitti banan. Alaabaa gara 80 qabatuudhaan isinitti duulan. Yeroo kanatti iddoon musliimoonni itti dheeffatan biyya Shaam tahaa jedhan. Rasuulli waa'ee dhihaachuu qiyaamaa wayitaa dubbatan. Gaafa xumura qiyaamatti ammoo qilleensi hafuura bareedaa qabdu takka dachii Shaamarraa kaatee bubbifti. Mu'mintoonni qilleensa kana akkuma foonfataniin du'a nagahaan addunyaa tanarraa galan. Kanatti aanee xurumbaan ni afuufama. Inni kun gaa qiyaaman dhaabbachuu isii mul'isa. Xurumbaan kunis mujrimoota dachii tanarratti hafan qofa irratti afuufama. Mu'mintoonni sagalee kana hin dhagahan. Waraanni addunyaan hundi irratti hirmaatu kan Armaageedoon jedhamus dachima Shaam kanarratti gaggeeffama. Dajjaalis dachima tanarratti ka'ee dachima kanarratti ajjeefama. Kanaaf Shaam biyya qormaata hedduu marfamte akka taate hubachuu ni dandeenya. Kanaaf haala amma biyya Falisxiiniif Suuriyaa keessatti deemaa jiru karaa salphaan ilaaluu hin qabnu. Masjidni qulqulluun sadaffaa fi magaalaan kabajamtuu Al-Qurs dachii Shaam kanarratti argamti. Magaalaan Al-Qurs wiirtuu biyya Falisxiin taatus ammaan tana wanbadeen karaa irraa walitti qabamte biyya Israa'el jedhamu hundeessite muslimoota dararuutti argamti. Kanas tahuu magaalaan Rasuulli ittiin gara samii ittiin bahan Al-Qurs kutaa biyya Shaam jedhamu kana keessatti argama. Masjidni kun ammoo Al-Aqsaa jedhama. Waa'ee biyya Shaam yeroo hedduu irra deddeebi'anii dubbatanis nabiin keenyaa yeroo lubbuun jiranitti dachii Shaam of harkatti hin galfanne ture. Garuu sahaabonni isaan booda hafan fedhii Rasuulaa waan beekaniif dachii Shaam gara Islaamummaatti jijjiiruuf socho'an. Dirqama kaliifummaa kan fudhatan Abubakar As-Siddiq dhimma kana bikkaan gahuuf jecha hoomaa gara biyya Shaam bobbaasan. Haa ta'u malee rakkoon murtaddoota garaagaraatiin biyya Hijaazitti ka'ee akka barbaadanitti waraana biyya Shaam akka godhan hin eeyyamne. Humna qaban hundaan nabiyyoota kijibaa ummata dararaa turan hunda dachii Arabaarraa qulqulleessutti ka'an. Rabbis isaan milkeessee murtaddoota haxaawan. Garuu baallamni irraa hafuun hin danda'amne itti dhuftee gama Akiraa deeman. Isaanin booda gara kaliifummaa kan dhufan Umar ibn al-Khattab humna qaban hunda gara biyya Shaam deebisuudhaan adda waraanaa Yarmuuk irratti adawwii waliin waraana godhaniin milkaawanii biyyi Shaam harka muslimtootaa akka seentu godhan. Gara magaalaa Al-Qurs yoo dhiyaatan garuu haalli hundii itti jijjiirame. Magaalaan tun magaalaa qulqulluu waan taateef waraana keessatti gochuun hedduu rakkisaa ture. Sababa kanaaf jecha bulchitoonni magaalaa gara waraana musliimoodhaan haal duree takka kaa'an. Yoo hoogganaan keessan dhufe akka gara magaalaa waraanan malee seentanii to'attaniif isinii eeyyamna. Inni hin dhufu taanan garuu lubbuu teenna wareegna malee magaalaa tana isinii hin kenninu jedhan. Musliimoonnis kabaja magaalaa tanaa eeguuf jecha amiira magaalaa Madiinatti argamu yaamuudhaan waraana kana hambisuuf walii galan. Dhaamsas gara Umar ibn al-Khattab erguudhaan akka dhufan godhan. Umaris deemsa ajaa'ibaa gabra isaanii waliin godhan. Gaala takka qofaa qabachuudhaan yeroo takka isaan yeroo takka ammoo gabrichi yaabbatanii Al-Qurs gahan. Sambooda furtuu magaalittii fuudhuudhaan magaalittiin harka mu'mintoota akka seentu godhan. Warri Roomaa naannoo Masjida Al-Aqsaa fi Harama Shariif jedhamu akka iddoo balfa itti gatanitti fayyadamaniyyuu Umaris mu'mintoota waliin ta'uudhaan naannoo faayidaan ala ta'e kana qulleessuun lammata akka tajaajila kennu godhan. Umar gocha akkanaa kana magaalaa Al-Qurs qofaaf raawwatan. Sababni ammoo naannoon kun barakaa hedduu waan qabuuf. Biyyi Shaam dirree beekumsaatis turte. Akkuma nabiin dubbatanitti dachii Shaam kanarraa namoonni yeroo hunda diinii kana eegan akka bahan dubbatanii jiran. Shaamis madrasaalee of keessatti hammattee ulamaa'ii diinii kanaaf gaachana ta'an hedduu nu badhaafte. Shaykhul Islaam Ibn Taymiyaa, Imaam Al-Awza'ii, Ibn Qudaama, Ibn Kasiir, Ibn Al-Qayyimii fi kanneen biroos dachii Shaam tanarraa dagaagan. Biyyi tun har'aan tana rakkoo hamaa keessa seentee jirti. Biyyoota Shaam afraan keessa
hanga murtaa'inis taatu biyya ordun malee isaan hafan sadaan rakkoo hama keessa jiran. غيث الغمام الصاجي الله أكبر زلزلت في شامنا شهيد واها زمرة الأساد. dachiin shaam ammaan tana dirree waraanaa ta'ee jira. biyyi suuriyaa mujrima amantii shi'aa hordofu kan Bashaar al-Asad jedhamuun raafamaa jirti. innis gara laafinna takkaan maletti lammiilee ofii boombiin gubaa jira. Falisxiinitti ammoo Yahuudoonni maqaa zaayinistoota jedhamuu walitti qabamanii humnaan biyya Falisxiin fudhachuutti argamanii. Lubnaanitti gareen shi'aa irraa ta'e kan Hizbollaa jedhee of yaamu musliimoota irratti sodaa guddaa uumee jira. walumaa galatti naannoon shaam kun ammaan tana dirree lubbuun namaa akka baalatti itti harca'u ta'ee jira. rakkoon dachiin tun qoodataa jirtu himanii bira gahuun hedduu ulfaataa. ilmi namaa akkamitti lammii ofii irratti boombii roobsaa. Yahuudaan silaa duruu adawwii islaamatii maaf kana gootan jennee isaan hin gaafannu. garuu maqaa islaamummaa qabatee dachima sanirraa dhalatee guddatee akkamitti waan silaa adawwiinuu godhuu hin mallee ofii raawwata. gocha kana shayxanaa yoo ta'e malee namni qalbii qulqulluu qabu hin raawwatu. hanga ammatti biyya Suuriyaa irraa lammiileen ajjeefaman miliyoona tokkotti kalaayan. kanneen biyyaa baqatan ammoo miliyoona 5 ta'an. har'as ajjeechan ittuma fufee jira. baqachuunis akkasumatti itti fufee magaalaleen akka Dimashq, Hims, Halab fakkaatan amma waan qiyaaman itti bu'ee fakkaatan. manni hin diigamin, fooqin hin jigin keessa hin jiru. miidhaa akkanaa kana amma dura musliimoota irraan kan gahan mongoolota islaamummaa balleessuuf jecha Eeshiyaa irraa kahan ture. isaan kunniin magaalaa Baag guutumaan guututti barbadeessanii turan. kaayyoon isaanii islaamummaa balleessuu waan tureef gochaan isaanii hedduus nama hin ajaa'ibu. inni kun garuu maqaan isaas muslima fakkaata. gochaan isaa garuu kan warra mongoolii fi Yahuudas caalaa. ummanni Suuriyaa waggaa 4 dura mootummaan akka nuuf jijjiiramuu barbaadna jechuun mormii eegalan. mormiin kun amma bifa jijjiiratee jira. namoota mormiif ba'an irratti rasaasa roobsee hedduu isaanii galaafatee addunyaanis usteetumaa ilaaltee. yeroomaa warri Suuriyaa mormiif dirreetti ba'an kan warri biyya Liibiyaatis mormii bahanii turan. Gaadaafinis Bashaaris humna waraanaa fayyadamanii ummata irraa miidhaa gahan. biyyoonni lixaa garuu isa Suuriyaa akkasumatti dhiisan. Gaadaafi irratti boombii roobsuun akka angoorraa bu'u godhan. sababni isaa Liibiyaan waan qabduuf bobaasan waraabbachuu kajeelan. Suuriyaan garuu bobaa hin qabdu. Suuriyaan jagnaaf seenaa qofa qabdi. seenaan kun akka barbadaa waan barbaadaniif meeshaa waraanaa nuuf kennaa wal nu ficcisiisan. balaan ammoo naannoo shaamitti adeemaa jiru kun mallattoo qiyaamaa keessa isa tokko. namoonni angoo qaban angoo ofii irra turuuf jecha lammiilee ofii irratti irree ofii mudhifatan. rabbii isaanii hin sodaatan. gaafa qiyaaman dhiyaatu namoonni sodaa rabbii hin qabne angoo irratti ol bahu. gaafa kana dachii irratti fasaada babal'isu. fasaada babal'ate kana dhaabsisuuf namoonni waytaa dirreetti bahan ammoo rasaasan isaan qolu. haala kanaan ajjeechan babal'ataa deemee nama ajjeesuun aadaa taha. namoonni sababa ajjeefamaniif osoo hin beekin manuma isaanii keessatti boombiin awwaalu. gaafa kana qiyaamaa eegaa nuun jedhan ergamaan rahmataa alayhi salaatu wassalaam. الله أكبر ما ترنم حادي يوم روى غيث الغمام الصاجي. الله أكبر زلزلت في شامنا زمرة الأساد. ummanni Suuriyaa har'aan tana qormaata hamaa keessa jiran. isaan waraanan qormaatamaa jiru. nuti hin beeyne malee nolleen qormaatamaa jirra. mu'minni tokko isa biraatiif cinqamuu qaba. gaafa tokko madaa'u inni tokko laalatuu qaba. garuu teenna tun tanaan adda taatee jirti. obboleeyyan teenna osoo rasaasan affeelamaa jiranii nuti ammoo firaasha hoo'aarraa diriirfannee ciisaa jirra. gaflaan hamtuun nu qabatee nuun godaantee jirti. du'a ilma ilaallee rifatuu dhiisnee jirra.
rahmatni rabbiin nu keessa kaa'e nu keessa kutaa jira kun hundigaa dadhabbinnaaf hanqinna imaanaa agarsiisa. Iraan mootummaan shi'aa aangoorra akka turu waan barbaaduuf meeshaa waraanaa kennitiif. Raashiyaanis jaalallee isii Bashaarin eeguuf jecha daa'imman irratti boombii roobsaa jirti. Ameerikaaf biyyoonni lixaa immoo jibbama Bashaar irraa qabaniif jecha mormitoota isaaniif mijjaawan qofaaf meeshaa waraanaa kennan. Biyyoonni Arabaatis dhimma dhuunfaa isaaniitiif jecha raatawaan malee ummata Shaamitiif bu'aa takkallee hin buusne. Mormitoonni biyyatti keessatti uumamanis dantaa dhuunfaa isaaniitiif jecha fiigaa jiru. Ummata muslimaa fi seenawwan islaamummaa eeguudhaaf hedduus hin cinqamanii. Yeroo rakkoon akkanatti nullee waan takka gochuu dadhabnee usnee teenye kun hedduu nama qaanfachiisa. Mee dhugaa dubbachuuf hagam keenyattuu Suuriyaaf du'aa'ii godhe hedduun keenyaa waytaa du'aa'iin godhamu ni hinaafnaa. Gocha hojjenne hundaaf bor gaafatamuun keenya hin hafu. Gaafii gaafatamnuuf deebii haa qopheeffannu. Boru sobuunis ta'ee sababa dhiyeeffachuu hin dandeenyu. Gaafii gaafatamnuuf deebii qajeelaa qopheeffachuu qabna. Akka rabbi bor rahmata nuuf godhu yoo barbaanne nus sardha waliif rahmata haa goonu. Namoota cinqamaniif du'aa'ii haa goonu. Ummanni Suuriyaa har'aan tana biyya hin qaban. Nagaas dhabanii jiran. Jireenyi isaanii cuftii rakkoo ta'ee jira. Yeroo rakkoo kanatti ammoo muslimni tokko obboleessa isaa rakkate tokkoof du'aa'ii gochuun dirqama. Nutis mee har'a ummata rakkoo keessan haa yaadannu. Gaafa nutis namaa dirmanne rabbillee nuu dirmatee cinqaa biyya teenna keessa jirtu tan nurraa furuu danda'a. Rabbiin ummata biyya Shaam cinqaaf rakkoo keessa jiran keessaa isaan haa baasu. Ummataa fi biyya muslimaatis nagaatti haa deebisu. Amiin amiin. Rabbiin ummata biyya Shaam cinqaaf rakkoo keessa jiran keessaa isaan haa baasu. Eeyyen ummataa fi biyya muslimaa kanas nagaa rabbi nu haa taasisu. Guyyaa har'aa diinonni kallattii hundaadhaan biyya kana irratti xiyyeeffannoo taasisanii biyya kana dararaa jiran. Haadhaaf ijoollee addaan baasaa jiran. Abbaan ijoolleen adda bahee jira. Maatiin biyya kana hunduu cinqaaf gadadoo keessa dabarsaa jira. Ardii biyya Islaamaa hunduu dugdatti galfatee hawaasni kun gama biyyaa dhiyaatti baqataa jira. Eeyyen hawaasni muslimaa obbolummaadhaan wal hidhee ture har'a wal dagatee dugdaaf garaa walitti tahee jira. Kufaati kana keessaa hamman kahinitti nageenyi akkamiin buhuu danda'a? Injifannoos akkamiin argachuu dandeenya? Ummanni biyya Sooriyaa yeroo ammaa kan lakkoofsaan miliyoona 5 ol ta'u biyyaarraa godaanee gara biyya Awurooppaatti baqata. Gama hawaasa muslima biyyoottan isaanii marse kanatti hin baqatan. Biyyoottan isaan marse daangaa itti godhuudhaan balbalatti cufanii jiru. Siyaasaa addunyaan xaxamte kana sodaachuudhaan obboleewwan isaaniitti dugda kennatanii jiran. Rakkinna obboleewwan isaanii qoodachuu hin dandeenye. Diinonni kallattii hundaadhaan boombii irratti roobsisaa jiru. Summii ijoollee irratti roobsisaa jiru. Hawaasni lakkoofsaan miliyoona takka ta'uun isaanii waggoottan afran darbe keessatti dhumee jira. Mujrimni faasiqichi Bashaar al-Asad hawaasa biyya isaa roorrisaa jira. Eeyyen har'a immoo mootummaan biyya Ruushiyaa kunoo abbootii ordoftoota amantii ortodoksaadhaan masqala isaaniidhaan meeshaa waraana isaanii eebbisaa masqala dhungachiisaa waraana isaanii ummata muslimatti ergaa ijoollee muslimaa fixaa jiran dhaloota jiru cufa barbadeessaa jiran. Eeyyen biyyattiin sun akkasiin jiraattuun barbaadan. Hawaasni muslimaa biyya Shaam kallattii hundaan roorrifamaa jira. Obboleewwan keenya Gazaa ardii Falastiin keessatti warroottan zaayinistoota roorroo guddaa dhandhamaa jiru. Ardii isaanii biyya isaanii keessatti akka biyya hin qabnetti ta'anii jiru. Israa'eloonni kashalabboonni bakkaa bakkaa walitti qabaman biyya Falastiin gubbaarratti biyya jaarratanii leewwan keen Falastiin ardii isaanii irraa kaasanii roorrisaa jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkummaan waa kennu warra wal dhagahee warra wal yaadatee
rahmat rabbiin subhaanahu wa ta'ala keessa keenna kaa'esaniidhaan obboleewwan keenna kanaaf rahmata goone warra du'aa'ii godhurraa rabbi nu taasisu hammam keennattu dhugumatti du'aa'ii hawaasa sooriyaadhaaf godhaa jira obboleewwan keenna gazzaa keessatti dhumaa jiraniif hammam keennattu du'aa'ii godhaa jira kallatti hundaan hawaasa keenna roorrisaa jiru diinonni keenna du'aa'iidhaan isaan cinaa dhaabbannu roorroon isaan irratti aggaamame akka nurratti aggaamametti nutti haa dhaga'amu madaa'uun isaanii madaa'uu keenyadha dhibeen isaanii dhibee keenyadha dhibee isaanii haa qoodannu du'aa'ii haa goonu fi لم يرضوا به بدلا فأزهر مبسم الأمجاد يا رب فانصرهم ووحد شملهم واجعل مسيرتهم بدرب رشاد واجعل مسيرتهم بدرب رشاد الله أكبر ما ترنم حادي أو ما روى غيث الغمام الصاجي الله أكبر زلزلت في شامنا تحيي دواها زمرة الأساد kabajamtoota fordoftoota keenya sagantaan keenyaa guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophii imala ilmiif qophii galmee seenaa keenya guyyaadhaarraa hubannoo barnoota akka argattan abdii guddaa qabna namni muslimaa aqliin isaa bal'achuudha qaba aqlii keenya dhiphisuudhaan qabna ilaalchi keenya haa bal'atu islaamummaan daangadhaan kan daangeffamu miti islaamummaan kan gosummaan daangeffamu miti islaamummaan biyyaan kan daangeffamu miti eyyen hada rabbi subhanahu wa ta'ala قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربي ننجد eyyen akkata amma keessa jirru kana keessa bahuudha qab akka rabbiin subhanahu wa ta'ala nunassaruudhaaf يقول الله سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم eyyen akkata amma keessa jirru kana keessa yoo kan hin baane taate kufaati amma keessa jirru kana keessa yoo kan hin jijjiiramne taate rabbiinis nuun jijjiiru rabbiinis isin hin jijjiiru nuun jedhee jira kufaati kana keessa haa kaanu of haa yaadannu haa dammaqnu akkamitti jirrame mee seena sahaabotaa dubbifnu seena salafootaa haa dubbifnu salafoonni aarsan isaan amantii isaaniif kafalan maal fakkaata dubartii takka irraa hijaabni mulqamuu isaatiin dubartiin takka waa mootasima itti gaafatamaa muslimaa osoo as jiraatu osoo as jirtu hijaabni fuula kiyyarraa mulqama jettee iyyuu isiitiin tuula waraana meeqa hiriirsee mirga dubartii sanii kabajsiisuu danda'e dubartiin keenyaarra kallattii hundaan bo'aa jirti manneen barnoota keessatti bo'aa jirti obboleewwan keenya kallattii addunyaa hunda keessatti bo'aa jiru rabbiin tokko nu haa taasisu rabbiin warra gaflaa kana keessaa dammaqee ka'uu rabbi nu haa taasisu kufaati kana keessaa ka'uudhaaf akka jirru kana keessa of jijjiiruudha qabna ulamoota jalatti haa hiriirru kitaaba haa qaraanu diinal islaam haa barannu haa dammaqnu wal haa jabeessinu wal haa ijaarru sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophii guyyaadhaa kan isiniif qindeessi an obboleessa keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khayr wajjin ture dhageeffattoota keenya yennaa dubbannu iyyoon keenya ni mala iyyaan san akka hamatti nurraa hin qeebalina dhibeef dhukkubbiin keessa keenyatti nutti dhaga'amutti nu iyyisiisa kanaaf keessumattuu maanguddoof ulamoonni sagantaa keenya dhageessan iyyaansa keenya kanarraa dhiifama nurraa ta'a iyyuu keenyaaf jazakumullahu khairan barakallahu fiikum raadiyoon daandiyaaqaa sagalee hawaasaa muslima bal'aatii raadiyoo kana cina dhaabbannee haa guddifnu raadiyoon kun qabeenya keessan raadiyoon kun qabeenya biraan qabdu qabeenyi isii ummata isiiti ummata isiidhaan insha Allah fuulduratti guddattee dagaagtee gama tooraa tiiviitti illee kan tarkaaffattu rabbiin haa taasisu jazakumullahu khairan waan wajjin turtaniif hamma sagantaa keenyatti aanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh rabbiif jecha isin jaalanna الله ربي يا جبا قبل قمنه سكبا قوة في قدرة لقمنه سكبا قوة في قدرة لقمنه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبات
الله ربي يا جبين قموه سكبا قوة في قدرة لقموه سكبا نور الدبني نور كاتوان